Hashama harka fuune kan jirtu daawwattoota keenya kun Hamileessaa Sha'uudha. Hamileessaa Sha'u torbanni tokko yeroo hundumaa sa'aatii kana karaa TV moo kan isin bira yeroo ta'u sagantaalee barsiisotaan qabatee dhiyaachuudhaan beekama. Maarree qophiilee keenya darbanitti namoota muuxannoo barsiisotaan kanarraa qaban isiniif dhiyeessuudhaan muuxannoo isaan irraa isiniif qoodaa turre jirra. Isinis immoo isa kanarraa akka baratan abdii guddaan qaba. Har'a immoo nama jabaa tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Keessummaan koo har'a Yuunivarsiitii Jimmaatti muummee yookaan kutaa kolleejjii barumsaa irratti kan hojjetan Dr. Ewnatu Haayilu jedhamu isaanii wajjin turtii taasifnurraa waa'ee iddoo akka baratan homaa shakkiin qabu hayaataan akka hordoftan asumaan isin afeeruun barbaada. Qopheessaan qophii kanaa ani Fedhasaa Maammooti, ogeessi kaameraa keenyaa immoo Naatanaal Boonjaa nu waliin jira. Gara keessummaa kottan isin dabarsaati hayaataan hordofaa. Egaan Dr. Afeerraa keenya simattanii iddoo kanatti argamu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa jaalladha. Anle waan affeertanii ulfina guddaa argadha. Guddaa galatoomaa Dr. Mee Dr. Ewnatuun eenyudha? Maal eessaa calqabeen sitti? Dr. Bal'aa ta'a seenaa guddaa akkasii kana gabaabatti dubbachuu. Dr. Ewnatuun amma isuma si fuuldura jiru kana yoo eessarra bahee har'as gahee naan jette Dr. Ewnatuun yeroo ni baradhu nama hojii oolmaa afaan Amaaraatiin qansiraa jedhamu sana barata hojjetaa ture. Isa immoo gaafa fooyyessee xinnoo waggaa tokko akkas muraasa booda immoo nama waardiyyaa ganda tokko ani magaalaa Amboottiin baradhe sadarkaa lammaffaa waardiyyaa qabalee waajjira gandaa achi immoo waggaa lama walakkaa caalaa ji'atti birrii 50 eegaa ture. Achi kutaa 12ffaa xumure. Kutaa 12ffaatti akka yaadin taane nan kufe. Isa booda kufee waardiyyummaatti fufuu barbaanne isa booda dhaabbii leenjii barsiisota sadarkaa tokkoffaan seenee achi waggaa tokko leenjifameen hojiin baay'ee jaalladhu barsiisummaatti makame. Amma eegasii egaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa giddu galeessaa jedhama juuniyer kan jedhamu tokko jira yeroo sanatti. Isa sadarkaa lammaffaa amma sadarkaa yuunivarsiitii Jimmaan jira. Waggaa 18 caalaa yuunivarsiitii Jimmaa keessa jira. Barsiisummaadhaan jechuudha. Barsiisummaadhaan amma dhiyoo kana dhaabbata mataa koo banadheen dhaabbata Ubuntu School of Life jedhu banadheen dhaabbata gorsaa, dhaabbata qo'annoo fi waan akkasii leenjii banadheen as jira. Dr. Ewnatuun nama kamii turan yeroo barataa kutaa gadaanaa turan? Yeroo baay'ee barattoonni maatii isaanii hin deeggaru hin qabaanne hojii guyyaa hojjetanii ofii isaanii of doggomanii baratanii iddoo guddaa akkasirra ga'uutti cimaa. Abjoo kamii qabdu turtanii haala sana keessaa baatanii iddoo kanarra ga'uudhaaf kan isin dandeessise? Bara uni baranne barachuu fi kolleejjii seenuu yookiin yuunivarsiitii seenuu kan kanaaf karaa nan biraan hin jiru. Carraan hojii hin jiru, carraan iddoo itti dhattee leenjitus hin jiru waan ta'eef barumsuma qofa yuunivarsiitii galuun hamma isa jiraachuu yookiin jiraachuu dhiisuutti ilaalla turre. Kanaaf sadarkaa tokkoffaa iddoon dhaladhee guddadheetti baradhee yoo warra keenyarraa sadarkaa lammaffaa barachuuf Amboo dhufu maatirraa fagaachuun dirqama. Maatirraa fagaadhe yeroo maatirraa fagaadhu waan chaalenjii yookiin rakkoolee umurii sanatti baay'ee nama chaalenjii nama godhan waan 3-4 na mudate. Tokko haadha koo irraa baheen beeku ani baadiyyaatti haadha kee irraa baatee mana firaa haadhattee galuun mataa isaa rakkoodha. Mana kee haadha kee biroo ta'e alumaa fiigdee dhattee waanuma argattee dhugdaa namni dhugdaa waan fedhe mirgi hamma 100% haadha keeti waan ta'aniif. Tokkoffaati alaa'uu dhuftu isaanii qophaa'anii eegu mana firaa godhattu garuu keessumaa mana firaa isayyuu isa magaalaa ani baadiyyaatti dhaladhee guddadhee horii tiksinee waan barbaanne akka barbaanne goonee guddannee baadiyyaa dhuftu garuu magaalaa dhuftu waan si kennamu suutattee eeggattee teessee galgala sa'aatii 4 sitti kennan sa'a 5 sitti kennan waan sitti kennan nyaachuu yoo isheen immoo dhiisuu kun chaalenjii guddaa ture umurii sanatti. Kanarra darbee umuriinis dabalaa deemaa. Baadiyyaatti aadaa baadiyyaatti jiraatta magaalaa dhuftu waan adda addaa agarta waan agartee hin beekne. Inni immoo dargaggummaan hin dhufaa umuriin kun hin dhufaa inni immoo chaalenjii biraa. Chaalenjiin sadaffaan na mudate sadarkaa tokkoffaa amma kutaa 8tti yoo barattu mana hawa deddeebilee baranna. Barsiisota keenya lakkoofsaan beennaa barattoota keenya hundi keenya beennaa walquunnamti keenya jabaa. Yoo sadarkaa lammaffaa dhattu galaana keessa seenta. Hin liqimsamta.
Innis immoo challenge bira. Barsiisonni sin beekanii yeroo godhaa amma maatii keetti si beeka barsiisan. Kanaaf barsiisaan sodaattaa hin jaalattaa walitti dhiyaata. Yoo sadarkaa lammaffaadhattu galaana. Waan akkasii kun qabsoo guddaa natti uumee egaa kana dadhabee warri koo galaana erguu hin danda'anii maaliif mana firaana kaaniiru manni firaa immoo natti hin tolle dhiiseen bahee mana firaa. Rakkoon guddaan balbala natti banatti achiine. Mana firaa gadhiisee bahee hiriyoota wajjin kutaa keessatti barannutti makame isaan galaadhaan jiraatu. Ani nama galaanaa qabu isaanitti galameen isaanii wajjin barachuu jalqabee ji'a muraasa booda galaaniin dhume. Hansaanii galaanee dhufu anaaf galaaniin dhumu. Hin jiru galaan. Maaliif warra kootti madhee mari'adhee miti. Ufuma kun immooshiiniidhaan murteesse. Mana firaa teessutti beekumaatiin. Isaan mana firaatti na kennanii galani. Ani ji'a 4-5 caalaa yoon turre mana firaa dadhabee hin bahe. Isa kana rakkoo isa kana hiikadhee naan caalu keessa seeneen barreeyyan isa sana. Akkasitti rakkoon dhuftee achitti gaafa rakkoo durayyaannetu gaafa naa dhufu fala barbaaduu jalqabe. Ijoolleen galaa fidatu. Har'a sanuma isaanii nyaadha. Torban tokko godhamma sulfa. Anuma isaanii nyaadha. Amma leeyya'uun jalqabe. Amma kanaaf walakkaa guyyaa baradhee walakkaa guyyaa immoo hojii oolmaa kan siraa barbaaduun jalqabe. Kutaa 9ffaa fixee kutaa 10tti yoo hin ce'u galee warratti galee achi warra keenyatti dhimma rakkina jiru. Isa inni dhimma keeti. Kun kana durayyuu kan hin dandeenyu hojii keenye maal jenna lolanii fala barbaaduu jalqabe. Falan kitaaba irratti barreesseera. Falan yeroo sana fala jedhee uume amma immoo rakkoon biraa rakkoo ni kadhee amma immoo rakkoo isa yaadne rakkoon biraan haa uume maaliin godhe biyya keenyatti baadiyyaatti umurii keenyatti michuu jenna michuu durbaa qabna. Yeroo kootti. Jaalallee akka jechuudha. Jaalallee koo jechuudha michuu jenna yeroo sana. Sammaan beeku yeroo sana michuu durbaa isheetti ni rakkina jiru waliin haasofne waliin ifnaan akka wal fudhannee bannee wal gargaarree wal barsiisnutti murteessine. Gaala dhaabbatanii jechuudha. Jaalala bakka ani rakkadhee akkasin ta'ee barumsa addaan kutuu fi maal inni odeesse xinnoo isin fakkaata. Achi wal qabannee amboo dhufne. Isheen baddee anis dhokseen amboo dhufne. Yoo amboo dhufne galgaluma isaa edaa waan nyaannu qabu. Namni kana dogoggora kanaa uumee amboo yaadu nan kolfa taa'e. Torban tokko isheen yoo dhuftu gara birrii 30 wayii qabdi ani birrii 1 eegan qaba. Isaan dhufne torban tokko turre torban tokko booda umtuun jiru waan nyaatamu. Kan siraanis hin jiru waan nyaatamus hin jiru. Mana ijoolleen wajjin jiru sanaa bahee mana firaatti bahee goodaa irratti hafe lama taane. Lama taane amma immoo nama lama gashuu nama tokkorraa bahee nama lama gashuutti seene. Kadhadheen seenee achuma iddoon dabbaalanii bushan sana rakkoo keenya gaafa argan hundumtuu hojii oolmaa naa barbaaduu jalqabe. Guyyaa walakkaa mana barumsaan dhaqaa galgala waan isaan qaban wajjin nyaannaa nama haati warraa karaa irra teessee shulluxxoo daabboo fa'aa kaayifa kana gurgurti. Abbaa warraa ishee miidhamaadha qaama miidhamaadha. Kan sirriiqu qaama miidhamanii sammuun isaanii baay'ee jabaa isaan baay'ee nu gargaaranii. Gaafa walii galle birrii 5 ji'atti isiniin kaffalaan jedhee kiraa manaa. Barri sun bara kamidha laata? Barri kun bara 78. 78. Akkamitti mana kiraa birrii 5 ture jechuudha bara sana? Anan gatiin beekuuf ol kaasee birrii 3 fa'a. Akkasitti wajjin turre isaan ofuma isaa namichi guyyaa deemee hojii oolmaa naa barbaade nama tokko bira nagashee guyyaatti birrii tokko oolmaan gaafasi. Isa gaafan argadhu baay'een gammade. Beellaan sun du'u barumsa addaan hin kutu. Amma xiiqiin kana barumsa addaan hin kutudha. Yoon ba'uutoon barumsa addaan kutee warra kootti galee qotee moo warra keenyaa wajjin jiraadha. Isa dhaquun hin barbaanne. Gaafan qasiraa sana argadhu baay'een gammade dhugaa. Amma gaafanii yuunivarsiitii Jimmaatti qaxaramuun gammadeen of course. Garuu digiriin isaa tokko walitti dhufu. Baay'een gammadee. Yoo gammadduun boosaan gee. Qansiraa argadhee hin gammadee boo'e. Kanaan lubbuun kootti fufte. Oolmaa wajjin hojjenna, bareellaa baanna, korota baanna, waan hunda hojjenne gara ji'a moo torba. Isheen mana barumsaa sin dhabdee, isheen hojii sin dhabdee, qansiraa birrii tokko fudhadheen, ishee birrii tokko sana akaayifaa shulluxoo kan bitannee nyaanna. Isheenis jirtes. Kaamaarree fidee dhufee san naqa. Gaafa inni mana fidee dhufu warri jibbanni warri lolani
warran koos amaan lolani bittinnaane akkas rakkoo kanaa keessa seene rakkoo xinnoo hiikuuf san biraa keessa seene otuma kanaan jiru waardiyyaa beeksisa waardiyyaa ta'uu argadheen qaxarame. Gaafasis akkasuma gammadee gaafas immoo birrii 50 taate ji'aan. Isa guyyaa dhagaa baachuu dhagaa falaxuu dhoqqee bukeessuu immoo nama raguu kanarra isa kana wayya. Hooyyee qaba birrii 50 yeroo sanatti gandi magaalli Amboo gandoota 6 qabu turani. Ganda duwwaa 5 argadhe waardiyyaa galgalaati. Guyyaa madabarumsaan oola waan ta'eef galgala birrii 50 na qaxaranii gaafa na qaxaranis baay'een gammadee amma maal barataan dhufe seete rakkoo hiikuun hin danda'ama isa jedhu otoon yaadiin mataa koo keessatti ijaaramaa dhufe. Hinduu nima hiikkadhaa rakkoo kana nima hiika yaada jedhu mataa koo keessatti dhufe kutaa 11tti darbee kutaa 11 kutaa 12 waardiyyaa ta'eetaniin xumure egaa kan ati yaanne kan dhufu anaan yeroo sana yeroon kutaa 11 akkas jiru mucaan koo 5 hangafaa dhalatte. Already gaa'ela keessa seentan jechuudha. Maaluma waan isaan beeknu amma gaa'ela jechuu dandeessaa yeroo sana wal gargaarree barannee hin dhufne gaafa wal bira tutturu otoo ilaa dubbii balleessuu jalqabneerra. Naa mucaan dhalattee gaa'ela keessa seennee mucayyoon sun guddattee amma isheenis akkuma koo gargaartuu piroofeesariiti. Mucaan keessa dhuma? Eeyyee Awustiraaliyaa jirti. PhD ishee hojjetaa jirti. Mucaa bareedduu waggaa 5 qabdi. Amma nama guddoo taatee nama guddaa taaneerra jechuu gooti. Kanaaf rakkoon manarraa fagaatanii maatirraa fagaatanii barachuu anaan waa hedduu keessaa na dabarsee garuu waa hedduus na barsiiseera. Rakkoo tokko hiikuuf rakkoon biraa uumaan itti fufeeyyan. Yoon achi keessa jirus nan aaraa nan wanti jedha garuu akkuma ofii koo waa balleesseen baradhe yeroo sana. Edaa ofuma kooti dura warra koo faatu lolaa warra kootu na miidhee yookiin namatu na gargaaruu didee fira fa'itti hin dallana. Firani obsee bira taa'ee barachuu qabuun itti dallana obsa dhabuudhaan. Booda gaafa laaluudhaan anuma balleessaan. Ijoollummaan jira. Ijoollummaan jira. Egaa umuriin jira obsa dhabuut jira. Waa hunduma immoo laaffistee ilaaluu jira. Booruu laaffisee man laala yeroo sanaan. Booruu isa har'a amma harka koo jiru malee isa boru natti dhufu hin yaadu. Yeroo san akkas ta'uun ammaaf barnoota guddaa ta'eera. Egaa atuma kanaan jirtanii kutaa 12 xumurtan. Maal ture haalli ture maal fakkaata garamitti ceetan isa waliin? Kutaa 12 yoon seenu egaa kutaa 2ffaa kutaa 3ffaa kutaa gadaanaatti calqabee barataa cimaa ittiin beekamaan barsiisonni kanaan na beeku jabaadha yeroon kutaa 6ffaa ministiriin jirtu turte yeroo keenya parsantii 100 argadhe. Kutaa 8 yoo dhannu parsantii 100. Ani jabaan mana jedhu of kaa'eera. Dhaqeen gaafa sadarkaa 2ffaa galee fookasii koo yookiin kallattii koo bittinsu egaa fookasiin koo gaafa bittinna'u humni koo humni sammuu koo bittinna'eera. Gaafa kutaa 12ffaa fudhannu waardiyyaa ta'een fudhadhe. Jechuu ganda keessa galgala qayyabadheen sirriitti qayyabadhee dhaqee gaafa naqu inni yaadeen taane. Herregaa fi Ingiliffi requirementiidha yuunivarsiitii yookiin kolleejii galuuf fedha kootti. Kanaaf Ingiliffi caa ture herregni daadha. Isaan kun immoo warri kaanii hundi isaanii baa turan. Isaan kun gadi na harkisanii kolleejii seenuu hin dandeessu. 2-4 akkana dhufa ida'amu kolleejii seenuu nan hafee baay'een gadde baay'een ofitti gadde. Waardiyyaa ta'ee ala bulee qansiraa ta'ee kulii ta'ee takka shaanxaa nama baadhee baradhee kufuun hamtuu turte. Garuu yoon achi gahuu mucaan koo isheen ammaa kun dhalatteetti sodaanatti uume. Amma toon waa of godhe. Anuu otoon abbaa faadhaa qabaadhu rakkadhee rakkoon kun mudate mucaan koo attam taati yaadee sodaa na keessatti itti gaafatamummaa maatii keessa. Itti gaafatamummaa maatiin uumame lakkeenii jedheen falan biraa barbaaduu calqabe. Falan biraa barbaaduu calqabe falli yeroo sana qabnu 2. Yookiin barsiisaa sadarkaa tokkoffaa leenjii galuudha yookiin wattaaddara ta'uudha. Wattaaddara ta'uudhaan sodaadhe ta'e beekuun isa hin barbaanne. Isa laafaa isaa barbaachan fudhadhe barsiisummaadhaan waggaa tokko leenji'een gara jiruuf jireenya barsiisaatti seenee mindeeffame jechuudha. Kanaaf akkasitti. Guddaa namatti tola. Isa booda immoo carraa argatanii gara diploomaa digirii amma PhD'tti deemtan. Mee nu taphachiisaa isa kana? Isa booda egaa
akka bitti akka sun beeku keessi koo kolleejjii galuun yookiin yuunivarsiitii galuun anaaf yookiin jiraachuu yookiin du'u dhabamuu yaada akkasii cimaadha mataa koo keessa. Filannoo kan biraa laata? Yaaduun filannoo kan biraa. Otoon isa laaluun balleessa asii. Otoon isa sanatti fiiguu asii waan inni guyyuudhaan godhu ilaalu ani. Isuma sana ilaala. Kanaaf nan kufee barsiisaa sadarkaa tokkoffaan ta'ee baadiyyaa keessa taa'ee kitaabaan dubbisan ture. Baadiyyaa ta'ee kitaaba namni sukkaara fa'aa maakoroonii fa'aa paastaa fa'aa baatee gala magaalaa gara baadiyyaatti magaalarraa baay'ee fagoo deemee ramadame. Ani garuu kitaaba baay'een deeman ture xiiqii koo ba'uudhaaf. Barumani qaxarame waggaa isaatti herregumaa fi ingiliffan fudhadhe. Isa kaan dhiise. Herrega baadhaa ingiliffa godheen kaa'e. Inni dhiise. Xiiqii kun isaan natti lamaan tokko fiseesi isaanis ijaa koo baay'ee mun kaa'e. Kaa'ee otuma waggaa lama otoon barsiisu waggaa lama waggaa sadii yoo barsiisnu carraan dippiloomaa argachuu dhufe. Carraa dippiloomaa hin dorgomee yoo hin dorgomu TTI itti yeroo balanu qabxiin koo gaarii ture. Qabxii shumaan immoo dorgomne dippiloomaa seenuudhaaf. Isaan dorgomne haani wanni qabxiin maatirikis ilaalame garuu isheen TTI keessa jirtu ilaalamte qabxii koo gaashe ture dippiloomaan argadhe. Dippiloomaan eessa nageesti Jimma. Jimma TTI jira yeroo sana. Kolleejjii ta'ee ture ofuma jalqabama. Dhaabbii leenjii barsiisotaa jedhanii ganna sadarkaa tokkoffaan barsiisaa garuu ganna Jimmatti leenjiin jalqabee baruman duran dhaqee Jimma argu Jimma jiraachuuf hin hawwe. Iddoon itti dhaladhee guddadhee fi biyyee fi mukkeen environmentiin Jimmaan wal fakkaata. Kanaaf waan utuu hin beekin miira koo qabatee naannoo Jimmaa jiraachuu nama waggaa 18-19 achiin jiraadha. Kanaaf dippiloomaa koo fixee iddoon dippiloomaa fixus qabxii gaariitti na fixe. Gaafa dippiloomaatii eebbisamnee Jimmaa nu gallakkisan Finfinnee buleen ganama yuunivarsiitii Finfinnee dhaqeen. Maaliif akka naqalle yeroon isaa ganaa hulbaana homtuu jiru galmeen ani garuu galuu hin barbaanne. Hojiillee toon hojjetan jechuudha. Hojii hin dhannee isa yuunivarsiitii dhaqeen oduu na gaafachuu dhaqe. Dhaqeen gara naannoo reejistiraa naannoof nama na dubbisuun dhabee tuucecheen nama itti gaafatamaa biran dhaqaan jedhe maal barbaadaan jedhe isuma barbaadaan jedhe jennaan takka na rakkisanii na dhiisani. Akka carraa namicha guddaa tokko maqaa isaa dhabuun barbaadu guddaa tokkodha yeroo sana achi turanii alaa seenaa jiru jennaan dubartiin dhaabbatee naan jette isa dhaa naan jette jennaan duukaa seenaa maal barbaadaa naan jedhe. Wanni koo qabadheera isheen ittiin eebbifame istuudantii Jimmaa nuu kennan ilaani kanan qabaa kaleessa eebbifamne Jimmaa yuunivarsiitii Finfinnee garuu galuu barbaadaa jennaan natti kolfeete. Maal amma yeroo isaa miti kaa advaansii isaanii galuu barbaada jennaan beeksisa eegi naannoo Maarch naannoo caamsaa yookiin eebilafaa hin bahaati galma hin argattaa naan jedhee qabxii koo laale hin argattaa dorgomii yeroo sana eeggadhutti naan jedhe utaalaa man fiige. Jiraachuu isaa abdadheen galee abbichuun ture yeroo sana aanaa abbichuu fiinyaan barsiisa gammadee lafa dhiitaa galee akkuma inni jedhe jaabooda bahee beeksisne. Na dhufee yuunivarsiitii Finfinnee na dhufee na fudhatanii digirii koo tokkoffaan calqabe. Egaa yeroo sana barsiisaa dippiloomaa ta'eetanii sadarkaa lammaffaa barsiisa ture. Yeroo sana ijoollee abbaa ijoolleetii maatii qabaa sadarkaa lammaffaan barsiisaa jireenyi homaan jettu. Kan sadiqu jireenyi homaan jettu jireenya achitti ulu akka nugusaati. Baadiyyaadha waan taate magaalaa xinnaa tokko magaalaa Mandiidaa jedhamtu keessa. Akkuma nugusaa jiraannaa namni nu caalu hin jiru waan ta'eef. Hojii gadi lakkiseen gateen yuunivarsiitii Finfinnee seene. Hojii koos mindaa koos gadi bare. Maatiin itti laatanii? Haadha warraa koo itti kenne. Hojii eegalanii isaan yeroo sana? Amma haadha warraa koo ishee duraa wajjin waliin itti hin fufne. Gargar citee jireenyi. Hambiraa haadha warraa hambiraa yeroo sana fuudheen akkuma walii galleen yaada koo itti me'an. Dogoggorri inni duraa kan dhufne yaada koo itti me'e. Yaada koo wajjin walii galtee. Otoon dippiloomaa Jimmatti deebi'uu baradhu wal barre. Isa booda gaafa yuunivarsiitii Finfinnee galuu koo baru nama galagalee nu gaadhoo laan jenneen. Fiigee man dhufe. Fiigee dhufee galee yeroo sana mindaan koo bara 1,200 gahee ture. Mindaa guddaadha yeroo sana. Gadi gatee dhufeen yuunivarsiitii Finfinnee seenee digirii tokkoffaa baradhee digirii tokkoffaa yeroo baradhu sanas waan hedduutu uumamaa maaliif mindaa gateen dhufee maatiin jiru ijoolleen jiru
Ati warra koo baay'ee rakkattee kitaaba kana keessatti darbee iddoo tokko tokkotti kaasee waan ciccimtuu na mudattee garuu xiiqii koon bahe. Yuunivarsiitii Finfinneetii digrii tokkoffaatiin eebbifamee gaafa bahu qabxiin koo gaarii ture. Yuunivarsiitiin Jimmaa gargaaraa barsiisaa lekcharar assistaantii rakkate jedhanii beeksisa baasan. Ani immoo yeroo dippiloomaa baradhu calqabee Jimman beeka waan ta'eef Jimma malee iddoo biraan barbaadu. Yuunivarsiitii warra kaan beeksisa baasan dhiiseen Yuunivarsiitii Jimmaatti dorgomee achitti akka carraa ittuma yaadeen dipaartimentii afaan Oromoo gale. Ingiliffaa meejeriin koo garuu maayinariin koo afaan Oromooti itti yaadeeruman dipaartimentii afaan Oromoo galee achi barsiisaa ture. Maastersii koo Yuunivarsiitiin Jimmaa na barsiisee deebi'een achuma otoo hojjetu ammas PhD biyya alaatti deemeen ofuma koo dorgomee baradhee amma ammaatti Yuunivarsiitii Jimmaa jira. Baay'ee seenaa ajaa'ibaati. Kufaatiidhaa fi milkoomina hedduu keessa dabartan jechuudha. Kanaaf kan isin namatu gufuudhaa malee gufuun nama hin hojjetan. Yaada sana meenuu ibsaa yeroo baay'ee isin gufuu namatu dhaqee gufuudhaa malee gufuun nama hin hojjetanii dubbattu waan ta'eef maal jechuudha kana jechuun. Akkas jechuun amma too asii yoo baate balballi sun yoo rukute namni hin aara balbalatti balballi lubbuun qabu hin yaadu. Garuu gaafa manni kun ijaaramee jalqabee balballi kun achuma jira. Miti situ itti bu'aa dhaqee gaafa itti buutu yoo cabsite suphuu qabda. Kiisuu qabdaayyuu hanti bu'e si'ii waan ta'eef namni garuu dhagaan na rukutee jedha malee natu dhaqee dhagaa waggaa 100 achi taa'ee itti bu'ee hin jedhu. Kuni dogoggora. Maaliif gara alaa ilaalla waan ta'eef nama waa hunda alaa ilaalla. Waan ofii keenya goonuu ilaallu. Kanaaf balleessaan ofuma kootti balleessee ofuma koo xaxamee kufe eenyumaanuu himachuun dogoggora. Yaadarraati. Anatu ufuma koo anumatu kufee lafatti dhagaa guurta iddoo kuftetti namni lafa yoo rukutam nan kolfa takka takka dhaabate lafa namni rukutee lafti akkamiin nama rukuta namatu rukuta of eeggattee yoo deemte ilaallattee yoo deemte maal taatu. Inni kun immoo gara hojii biizinesii keessatti yookaan immoo hojii barnootaa keessatti akkamiin ilaalama? Jiruuf maaf jireenya keessatti wanti unigalgashinee ilaallu tokkotu jira. Ani kan hin baradhe jireenya koo keessatti. Waa hunda ilaa ka'umsa keetiifis kufaatii keessiif hangafti si'i. Kufaatii keessa kaleessa galagaltee ilaaltee waan irraa baratte maaliif akka kufte yoo ilaalte inni sun ka'umsa keeti malee kufaatii miti. Nama baay'ee asirratti garaagarummaa qabna. Kufaatiin namni kaasee yaadachuun barbaadu namni maqaa isaa dha'uun sodaata. Ani garuu deddeebiseen kaasa. Yeroon kutaa kudhaffaa jiraadhu ofii qodda ijoollee birrii 7 kiisii keessa jira. Intala namaa kutaa 5ffaa kutaa 6ffaaf jirtu gowwoomsee fideef amboon dhufu kanaa ol na harka jiraa jedhee yaada dhusan kanaa ol ni jedhaa kun anarratti hojjetamoo anaaf hojjeta kun jedhee yoo yaadu ani hin beekamu. Amma yoo yaadu garuu kuni anaaf hojjeta kanaa ol anarratti hojjetaa jiru. Yeroo sana garuu inni kun anarratti hojjetaa ture. Aariin aaru anarratti hojjeta deebi'ee. Oola fuulee edaa ofuma anarratti hojjeta. Kanaaf sammuun keenya anaaf hojjetamoo anarratti hojjeta isa jedhu namni yoo addaan baafate gufuun isa na'u. Gufuun as keessatti nu dha'a. Situ dura ofuma kee yaadan taane yaadde yaada sana taata. Maaliif nuyi waan yaadu taana waan ta'eef. Waan gaarii yoo yaadde of eeggachuu yoo yaadde waan guddaa yoo yaadde utuu achi deemtu yoo kufte iyyuu dhimma isaan qabdu. Kanaaf as keessatti dura kanaaf waan yaadde taata. Utoo yaadduu utoo yaaduu ofii yoo kufte situ yaadee ta'a. Kanaaf biizinesiinis akkasi. Jiruuf jireenyis akkasi. Barnoonnis akkasi. Waan ofii kee hamma ofii kee itti yaadde. Waan ofii kee ta'uu barbaaddu. Waan ofii kee ta'uuf barbaaddu sana humna hammamii yeroo hammamii akka itti laatte murteessita. Ani kutaa 12tti kan hin kufe yeroo sana maatirikiin hin hatamee jedhan nutti mani. Dhuguma hatameera jedhanii. Yeroo sana aarii koo xillo kan hin qabbaneesse hattuu taate malee ani sana hin miti jedhee of amansiise. Ofii amansiisne garuu haa ta'u jedhee xillo tasgabbaa'e hattuu taate jedhee turee bilee waan hin jedhee beektaa. Otoo namni sirriitti hojjedheera ta'e inni hate dhibbaa ol fideera. Aafi deemee kennis. Otoo sirriitti hojjedhee aanaan kenna hundaa jedhee. Yoo hatame iyyuu qabxii keessa irratti dhiibbaa hin qabaatu. Anarratti dhiibbaa fiduu hin qabu. Inni hate aafi damati. Ati hojjettee aan fiddu jedhee kolfa. Asii dhufuun amma namni isa hate sana abaaraa oola.
Lakki ani Inni haatis dhiiseesi. inni hatis dhiisee kan kee hojjette hamma kee otoo ani qixxeessaa hojjedhe gidduu isaan argadha ture. Kanaaf hin hojjenne ani. Kan ammoo maaltu na godhe tarree gashee ilaale isaanii michuu fidadhee dhufee akka dhirsaa ta'e akka kunis ta'e ofuma gooti. Abbaan koo ijoollee 8 qaba. Ijoollee 8 keenya gindii baatee aramaa aramee midhaan gurguree nu barsiise hunda keenya anaan dabalatee. Inni waan hin beeku. Ofiisa mana barumsaan naannoo ooluutu dhaqe. Oon ani si'a 10 oon kufe abbaa koo kasasuu hin danda'u. Kanaaf namni gufuu na dha'ee jedha. Miti kun galagaluu qaba kun nuti rukute. Nuti gufuudhaa malee. Nuti dhaa malee gufuun nu danda'u. Kana jechuun egaa rakkinoota nu qunnaman haalli nu ittiin furuudhaaf itti adeemnu baay'ee murteessaadha jechuudha. Dooktar Uulatu nama waan qabanitti milkaa'eera jedhanii yaadu yoo akkas ta'e milkoominni isiniif maali? Ani milkaa'eera. Maal jechuudha? Waanan yaade ammayyuu ganaa waa'ee yaada. Garuu iddoo yaadu deemaan jiraan tokko. Lammaffaa nagaa, jaalala, gammachuu maatii koo keessatti akka uumu baay'ee ijoolleen kun hunduu nagaa, ani nagaa, jaalalaan hojii kun hojjedhaa. Ergiin gaafanii waggaa amma gaafanii sadarkaa tokkoffaa birrii 280 qaxaree jalqabee gaafanii birrii 50 waardiyyaa ta'ee jalqabee hojii natti kennan hojii kooti san jedhe hundumaa nan jaallaan. Yeroon sadarkaa tokkoffaa barsiisu barsiisota san jaalla ijoolleen kutaa seenan hunda isaanii nan jaalla. Amma yuunivarsiitii Jimmaatti ijoolleen 1000 ijoolleen daree seenes ijoolleen alatti argu sanaaf ijoollee kooti. Ijoollee warra manatti waaqayyoon haa kenne wajjin naaf kita. Isaan burqaa gammachuu kooti anaaf. Addunyaa kanarratti anaaf milkaa'inni jireenya gammachuu jiraattee darbuu tokko. Lammata nama si ilaaluuf waan inni sirraa baratu waan inni sirraa boruuf isaaf taatu gochuu danda'u. Inni nama kitaaba kanas kan hin barreesse waan nama haasa'u kun marti ijoollee umurii kee keessa jiran ijoollee sadarkaa lammaffaa jiran ijoolleen xixinnoon burga nama ahaa jedhanii akka laalaniif iddoo natti gufadhee argan isaan halaalatti arguun gufatani. Amma jireenya koo hafte keessatti saantima tokkollee haa taatu fedha foonii qofa fedha jiruu hankoo qofa isarraa ol xinnu namootaan biraaf waa ta'uu danda'u laata jedheen barsiisaan jira. Amma immoo dhaabbata gorsaa fi leenjii barsiise baneera biizinasiidha. Garuu biizinasii sana kan na bansiise yaadan waan ani jiruuf jireenya keessatti bira darbe sana toon darbu ijoolleetti kootti himee yaada jedhu kanaaf ani baay'ee gammadaadha. Guddaa galatomaa Dooktar egaa seenaa jireenya keessanirraa waan hedduutu barachuun danda'ama. Gaaffiif deebii keenya kutaa tokkoffaasaa kanaan dhaabneetu torbee immoo kutaa lamaffaa itti fufnaa. Iddoo kanatti isin qabaachuu keenyaaf guddaan gammadaa. Ammas keessa deebii guddaa galatomaa jechuun jaalladha. Ulfina argadhaan illee galatoomaa. Egaa dhaloota keenya gaaffiif deebii keenyarraa waa'ee iddoo kabartan abdii guddaan qaba. Gaaffiin deebiin keenya hin dhumne torbee kan itti fufutaa kutaa tokkoffaasaa asumarratti xumurra. Kutaa lammaffaatti immoo ammas waan gara biraa hojii isaan keessa jiran qabannee dhiyaanna. Fedhasaa Maamoon ture, Naatanaal Boonjaa immoo nu waliin ture. Amma torbanitti torban gaarii qabaadha.